Shororkeessaan Abiy Ahmed Baashaggaritti bobba'anii jiran namoota nagaarratti ajjechaa fi miidhaa qaqqabsiisuu itti fufan. Dabalata isaaf Jaalboodha Addunyaa. Bu'aa siyaasaa fi gada aangoo isaa dheereffachuuf murni bilxiginnaa waraana isaa uummata nagaatti bobbaasuun ajjechaa suukanneessaa saamichaa fi miidhaa garaagaraa Oromiyaa bakkoota adda addaatti raawwataa jiru. Godina Baashaggar Ona Boosat keessatti waraanni weerartuu PP maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin bobba'an naannawaa magaalaa Boolee mooraa 1ffaa fi 5ffaatti namoota 5 yoo ajjeesan namoota 2 immoo madeessaniiru. Gadda eebila 30/2023 yoo ta'u Ona Boosat magaalaa Boolee mooraa 1ffaatti namoota maqaan isaanii Mustafaa Sultaan Juundii Amdaa, Abaateen Daalaa jedhaman ajjeesuun Teessoo Aliyyii fi Muktaar Kadir kanneen jedhaman ammoo madeessuun miidhaa qaamaa irraan ga'anii jiru. Magaalaa Boolee mooraa 5ffaa bakka Daanuuraa Raaphii jedhamuttis Abdii Jamaa fi Gannaa Amaa yakka tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesuu jiraattotni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Baarargee aanaa Gooroo guutuu keessatti dargaggoota 24 bakka dabootii qabanii hidhuun dhaga'ame. Jaalnamoonaa Faayisaa dabalata qaba. Maatii qabsaa'otaa fi sabboontota hidhuun namoonni ollaa maatii hidhamtoota hojii akka hin gargaarre taasisanii maatii hidhamtoota rakkoo ulfaataa keessatti gataa jiru. Haaluma kanaan Baarargee aanaa Gooroo guutuu keessatti nama maqaan isaa Nasiruu Mohaammed Abdullee jedhamu badii tokko malee qabanii mana hidhaatti darbachuun hiriyoota fi ollaan isaa maatii isaa akka hojii hin gargaarre godhanii jiru. Nasiruun daldala loonii yoo ta'u sangoonni inni oofe deemu nama nyaatee jennaan osoo inni nama sangaan nyaatame kana qabee hospitaala geessaa jiru waraanni PP qabuun woboo lola irratti madaa'e qabdee hospitaala deemaa jirta jechuun qabanii mana hidhaatti darban. Ebila 30/2023 dargaggoonni aanaa Gooroo guutuu Araddaa Ifokkiruu jedhamtu keessatti daboo yookiin guuza wal waamuun obboleessa isaanii kan mana hidhaa jiruuf ooyiruu qotaa osoo jiranii waraanni faashistii kun namoota 24 qabanii ooyiruu waraana bilisummaa Oromoo qotaa jirtu jechuun mana hidhaatti galchanii jiru. Adda durummaan gocha kana hoogganee kan raawwachiisaa jiru abbaa Araddaa Ifokkiruu kan ta'e Kadir Abdallaa nama jedhamu ta'us qeerroon gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni nagaa 4 humnoota bilxiginnaan godina Qellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan keessatti ajjeefamuun dhaga'ame. Jaalbilishee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Waldhibdee ABO booliin qabnu karaa nagaa furanna jechuun miidiyaa fi dabballoonni PP dibbee araaraa reebanis abdii ummatni rakkoon jiru karaa nagaan furamee arguu ummata Oromoo dukkaneessuun ummaticha ammallee maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jechuun reebuu hidhuu fi ajjeesuun akkuma itti fufetti jira. Akka kanaanis oduu ajjechaan wal qabatuun jechuun eebila 29 fi 30 bara 2023 walitti aansuun waraanni murna bilxiginnaa namoota nagaa 4 godina Qellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan ganda Tuulamaa fi Mojoo jedhamutti ajjeesuun barameera. Namoota jireenya dhuunfaa isaaniif tattaaffachuun jiraatan badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ganda Tuulamaa keessatti kan ajjeesan Gammachuu Xurnaa abbaa maatii, Adimaasuu Bantii abbaa maatii fi dargaggoo Taarikuu Baa'isaa kanneen jedhamanidha. Aanuma Hawwaa Galaan ganda Mojoo keessatti dargaggoo Pheexiroos Taammiruu jedhamus ajjeesaniiru. Murni faashistii PP kun waraana isaa babbaasuun ajjechaa suukanneessaa fi saamicha aanaa Hawwaa Galaan keessatti raawwachaa jiraachuutu jiraattotni yaaddoo keessa galuun naannicha baqachuun gara magaalaa Canqaa Danbidolloo fi Buraayyuutti galaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru.